keenya soma. Harka funee akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kuni kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo FM dirree 106 qabxii takkarraa kan isiniif dabaru sagantaa keenya kan dargaggootaati. Sagantaa keenya kan dargaggootaa guyyaa arrantanaa keessatti dargaggeessa barreessaa ogbarruudhaa tokko qabannee haasofsiifneeti jirra. Innis dargaggoo Abrahaam Tasammaa jedhama. Abrahaam Tasammaa istiidiyoo keenyatti afeerannee turtii gabaabaa waliin gooneeti jirra. Kana kan isin biraan geenyutaa hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Labsa garrii akka hafuuraa nagayaa haadha wamtu tiffeen falma mirga biyyaa jalqaba Oromoo ilma abbaa kiyyaa siniin boona hobboo siniin boona attee siniin boona hayyoo biyya Oromiyaa. Ilmi namaa addunyaa kanarratti erga argameen booda adeemsa keessaan wantoota garagaraa ni barata. Keessattuu bifa aadaatii fi bifa ammayyaatiin bu'aa baay'eedha hubata. Bifa aadaatiin maatii isaatii fi ollaarraa akkasumattis bifa ammayyaadhaan barnoota ammayyaa barachuudhaan bu'aa baay'ee sammuu isaa keessatti hubata. Abrahaam Tasammaatis magaalaa Dadaritti erga dhalateen booda akkuma daa'imman kamiyyuu maatii isaatii fi firoottan akkasumattis ollaarraa waa baay'ee erga barateen booda barumsa isaatis tokko jedhee magaalaa Dadar keessatti jalqabe. Sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaas achumatti barate. Nutis Abrahaam Tasammaa ijoollummaa isaa akkamitti dabarse, eessatti dhalatee fi eessatti baratees jennee gaafanne. Innis akkana jechuudhaan nuuf deebisa. Ani kaniin dhaladhee guddadhee magaalaa Dadar keessa jechuun ani eegaan dhaladhee umriin kiyya yeroo barumsaaf ga'utti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Dadaritti baradhee yeroo barumsa kootti kitaabota garaagaraa barumsaa wajjii wal qabatu hedduun dubbisaa ture. Keessattuu ana waggaa 7 ta'een dubbisuu eegale kitaabota garaagaraa barnootaan ala jechuudha. Sanbira kutee barnoota kiyyaanillee mannaan barnootaa keessatti baradhee keessatti namoota sadarkaan deeman keessaa tokkoon ture. Haaluma saniin sadarkaa tokkoffaa xumuree sadarkaa lammaffaattis achuma haayiskuulitti baradhee sana booda kutaa 10tti waan ani eegee naan dhufnee ture barnootaan. Sana booda anis barnootaan bakka guddaa ga'uudhaaf abdii guddaan qaba ture. Abdii ta'uu keenyaan manneen barnootaa irratti illee badhaafamaa turre. Sana booda garuu kutaa 10 irratti waan ani eege waan naan dhufiniif gara hojii seenee kontiraata hojjechuu eegalee osumaan hojjechaa jiru kaayyoon kiyya fagoo waan ta'eef achuma osoon hojjechaa jiru barachuu jalqabe. Mootummaan carraa hojii barnootaa akkaan argadhu na godhee sana booda deemee Amboo irratti road construction and survey eebbifamee waggaa tokko booda gad deebi'ee hojii eegaan jalqabe booda dippiloomaa digirii kiyya sana boodaan baradhee amma hojii mootummaa keessaan hojjedha. Osumaan achi hojjedhuun digirii koottillee osoon hojjedhu xumure jechuudha. Biyyoota guddatan keessatti daa'imni tokko yeroo ijoollummaa isaarraa jalqabee wanta inni jaalatu wanta ni ta'a jaamee abdatamu barata. Fakkeenyaaf barataan tokko ijoollummaa isaatti aktii dooktarummaa kan agarsiisu yoo ta'e ogummaa fayyaati barata. Akkasumas shaakalli injiinarummaa kan agarsiisu yoo ta'e isuma barachaa guddata. Haalli kun biyyoota keenya keessatti baratamaa ta'uu baatus Abrahaam Tasammaatis akkuma lammii Itoophiyaa tokkotti barnoota ogummaa biraatiin erga eebbifameen booda gara ogbarruutti dhufuudhaan artittis makame. Abrahaam Tasammaa garanattoo akkamitti dhufeen ammas gaafii keenya ture. Dhugaadha. Haalli ani itti barreessuu eegaleen waan nama ajaa'ibsiisu garuu san dura gaafa ijoollummaarraa kaasee fedhii wantoota garaagaraa dubbisuu nin qaba ture. Kanaaf
lafarratti gaazexaa tokkollee yoon argee biran kutu kaasetiin dubbisee waan barreeffama qabu inumaayyuu biran dabru mana keessatti illee itti fayyadamuudhaaf waan barreeffama qabu hin tuqu. Sanirraa kaasee amma waggaa 7tti ani kitaaba dubbisaa ture. Kitaaba seenaa xixiqqaa qaban dubbisaa jira ture. Osoon barachaa jirullee sagantaa barnootaa keessatti sagantaa kitaabota garaagaraa dubbisuu hin qaba ture gaafaan baradhus jechuudha. So kanaan osoo deemaa jiru kitaabota bituu eegalee wantaan argadhuun yeroo baay'ee kitaaba irratti olchaa kitaaba ni bita. Amma yoo xiqqaate mana kiyya keessa kitaaba 3,000 waliin qaba. Maali gaafaan jalqabuu barreeffama ani kitaabonni afaanota garaagaraatiin baay'eetu barreeffamee jira. Garuu kitaabni afaan Oromoo hammas miti barreeffamaanis ka jiru. Kitaabota namoota muraasa qofa kan barreessaa jiranii. Kanaaf ani afaan Oromootiin baradhee afaan Oromoo sirrittiin beekaa. Afaan saba kiyyaati maaliif afaan kanaan hin barreessine jechuudhaan kitaaba tokko calliseetuma barreesse dura irratti jechuudha. Ni maxxansallee jee yaanne gaafaan barreessu garuu gaafaan barreessuu jalqabu maxxansuufillee fedhiin akkana keessatti uumamuu ta'ee san booda kitaaba kana barreesse kitaaba hiree jedhu ni barreesse maxxansuufis dhugaa biyya keenya keessatti kitaaba barreessitee maxxansuun hedduu nama rakkisus. Rakkoo hedduu keessa dabree namaan ani hin beekneen soo kitaaba isaa dubbisee yaada kannee yaada sanirra dhaabbatee namni san biyya alaarraa kitaabni kiyya akka maxxanfamu taasise. Sana boodan gara kitaabaa akkaan seenu ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf kitaabota baay'ee kan hin barreessee illee ni jira kan hin maxxansin kitaaba hanga 25 takka kan hin barreessee lafa jiru jira. Yaa'u kunis gaafa guyyaan isaa ga'ee ni baajeeti yaada. Barreessaan kun sammuu dhalootaatii fi uummata Oromoo jijjiiruu irratti waa baay'ee hojjeteeti jira. Keessattuu kitaabota baay'ees maxxanseeti jira. Nutis kitaabonni Abrahaam Tasammaa maxxanse kam faadhaan bara kam keessaa fi haala kam keessatti maxxanse jennee hoggaa gaafannu Abrahaam Tasammaa gabaabsuudhaan akkanatti nutti hima. Dhugaadha kitaaba hiree jedhu bara 2005 maxxanse 2006 ammas kitaaba Ingiliffaa kitaaba Agatha Christie Days on the Nile jedhu gama afaan Oromootti du'a laga Abbayyaa irratti jedhee maxxanse 2008 kitaaba Mijuu Beekumsaa jedhu kitaabni kun kitaaba ani namni hundi otoo qabaate hawwii qabu keessaa isa tokko. Sana booda kitaaba afuraffaan kitaaba jechoota jaalalaa mimmiidhagoo jedhu afaan Ingiliffaa fi afaan Oromootiin barreessee gabaa irratti olcheetiin jira. Sana boodas amma filmii hiree bagaa jedhu barreessee magaalaa Dirree Dawaa keessatti akka hojjetamu olii fi gad jechaa jira. Afaan Oromootiin baroota dheeraa keessatti kitaabonni baay'een maxxanfamaa turuu baatus booddee kana immoo kitaabonni baay'een barreessitoota garaagaraatiin barreeffamaadhaati jira. Isaan keessaa dargaggoon Abrahaam Tasammaa isa tokko. Abrahaam Tasammaa ogummaa og-barruutiin akkasumas aartii keessatti makamuudhaan waa baay'ee barreessuusa namoonni dubbisan ammoo hangas mara ga'a miti. Keessattuu biyyattii keenya keessatti aadaa waa dubbisuu dargaggootaa ta'u maal fakkaata? Jannee Abrahaam Tasammaa gaafanne. Dhugaadha kun amma haalli jiru dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Maali dubbisaan hin jiru yeroo ammaan tanaa yoo kan laallu ta'e dubbisaan hin jiru keessaafuu dubbisaan afaan Oromoo inumaayyuu hin jiru jechuun hin danda'a. Maali dargaggoonni keenya wantoota garaagaraatiin xaxamanii jiran wantoota garaagaraatiin qabamanii jiran garuu beekumsi kan argamu guddinni kan argamu ka'umsi waa hundaa dubbisuudhaan dandeettii kee cimsuudhaaf dubbisuu qabda. Amma nama wantoota baay'ee na ajaa'ibsiise keessa fakkeenyaaf namoota baay'ee argeetiin jira namoota qunnamaniis jira. Akaademikaalii barnoota akaademikaaliitiin hanga maastarsii deemee jira. Garuu dhugumaan waan na ajaa'ibsiise nama keenya hanga maastarsii deemee kitaabota garaagaraa kan fa'aa dubbiste jettee gaafatte kitaabni tokkolleen
kitaaba tokkollee kan dubbisin na qunnamee jira. Even kitaabni afaan Oromoo ni akka jirullee kan beekne. Kanaaf keenya kabaratee akkana dhaloota irratti dhiibbaa jiru shalaguun ni danda'ama. Gara biraatiin hojiin dargaggoota irratti hojjetamu baay'ee laafaadha. Dargaggoonni yeroo ammaan tanaa iddoo hundatti jaarmayaan ni hojjetan. Jaarmayaan gaafa ni hojjenna jedhanii hamileen deeman rakkoo adda addaa isaan qunnamuun ni jira. Dhugaadha wanni akka salphaatti argame akka salphaatti kufuu danda'a. Isaan kana haalli isaan karaa hojiitti seenan dhugaadhaan xiinxalamee sirriitti lafa kaayamee haala itti isaan hojii keessatti galuu danda'an yoo mijaa'e namoonni baay'een argamuu ni danda'an jeetii yaada. Keessattuu amma magaalaa Dirree Dawaa irratti dargaggoonni baay'een hojii dhabeessa. Hojii dhabiyyeedha. Kanaaf isaan kana gara hojiitti galchuun takka guddina biyya kanaatiif illee bu'aa takka qaba jeetii yaada. Abrahaam Tasammaa kitaaba mata dureen isaa Hiree jedhuun jalqabee ergasii ammoo kitaaba Agaataa Kiristiin barreessite inni ammoo afaan Oromootti Du'a Laga Abbayaa jechuudhaan jijjiiree akkasumas kitaaba Mijjuu Beekumsaatii fi jechoota jaalalaa mimmiidhagaa jedhu barreessuudhaan maxxansee dubbistoota biraan gaheeti jira. Yeroo ammaan tana ammoo kitaaba barreessuu bira darbee filmii afaan Oromoo guddisuu keessatti shoora olaanaa taphachuudhaaf filmii mata dureen isaa Hiree Bagajoo barreessee lafa seena qabeettii fi burqisiistuu aartii fi artistoota Oromoo magaalaa Dirree Dawaatti gad dhufuudhaan artistoota magaalaa Dirree Dawaa keessatti argaman waliin hojjechuudhaaf as keessatti argama. Abrahaam Tasammaa asirrattis waan jedhu qaba. Dhugaadha. Amma Dirree Dawaa irratti wanni barreesseef ani durirraa kaasee nin beekaa. Ijoollee dandeettii qaban hedduu jira Dirree Dawaa keessatti. Garuu dandeettii qaban saniin burraaquudhaaf iddootti burraaqan dhabanii tatta'an hedduutu jira. Amma dargaggoota baay'eetu jira. Aartiidhaan keessaafuu namoota dandeettii cimaa qaban. Garuu isaan kana akkamitti gara ogummaa kanaatti finna wanni jedhu dhugaa gaaffii mataa isaa qaba. Kanaafillee wanni ani qophaa'aa jiru ni jira. Gara biraatiin amma fiilmii kiyya gaafa hojjechuuf gamana dhufe fiilmiin kiyya qarshii guddaa barbaada hojjechuudhaaf. So ani hin barreessa malee hin qabu. Industirii fiilmiidhaa keessattuu afaan Oromoo ni hojjenna gaafa jettee akka tuffitti ilaala namni baay'een ni hojjenna jettee gaafa sponsora gaafattee illee afaan Oromooti gaafa jettuun deebiin isaan sii kennan baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Gara biraatiin amantiinis dhiibbaa qaba. Iddoo tokko irratti aartiin afaan Oromoo guddisuudhaaf dinagdeen si barbaachisa. Qarshii si barbaachisu san gaafa abbootii qabeenyaa gaafattu namoonni amantiidhaan waan akka dhorgaatti haram akka ta'etti namoonni kaasan ni jiru hedduun isaanii soo aartiin guddachuudhaaf wareegama barbaachisa. Wareegama barbaachisu san amma ani yoon kaniin barreessu ta'ee ka hojjetu ka biraa jiraachuu danda'utu irra jiraata. Ka hojjetu bira kutee ammas ka garsiisullee wanni kun hawaasa bira akka ga'u jaaramee jiraachuutu irra jiraata. Industirii fiilmii keenyaa kana guddisuudhaaf. Soo kana hundi hin jiru amma Dirree Dawaa irratti even manneen mootummaa manneen hubannollee hin qaban manneen mootummaa yeroo sponsora gaafannu deebiin isaan si deebisan baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Garuu afaan biraatiin yoo ta'e hawwii qaban wanta san deeggaruu fi sponsora ta'uufillee. Afaan Oromooti gaafa jettuun akka tuffitti ilaalu ammallee golga keessaan baane keessa akka jiran siyaasa hojii wal qabsiisu. Kun ni mul'ata iddoo baay'ee irratti. Kanaaf kun sirraa'ee abbootiin qabeenyaa qabeenya isaaniitiin warreen ogummaa qaban ogummaa isaaniitiin dandeettii addaa warri qabus dandeettii isaatiin haala ittiin deemuu danda'u lafa kaayamuu qabu dursa jechuudha. Gama biraatiin amma ani wanni eegaan gara gamana dhufe karaa Dirree Dawaa wantoonni argaa jiru dhuguma hedduu nama gaddisiisan keessaafuu dargaggoota irratti piroomooshinii waldaa artistoota Oromooti waliin ta'ee piroomooshinii tokko qopheessee piroomooshinii saniin ijoolleen kavereejii miidiyaa haalatti argattu haala mijeessee ijoolleen tun piroomooshinii kanatti dhufanii hojii isaanii akka dhiheessatan hojii isaanii dhiheessanii hojiin isaanii abbootii seeraatiin madaalamee isaan kun warreen bakka kanarratti dandeettii isaanii baasuu danda'an adda filamanii jechuudha. Warreen dandeettii qaban dandeettii isaaniitti akka fayyadaman karaan akka mijaa'u haalaan piroopozaala itti barreessee lafa kaa'ee ni jira.
Kanaaf dargaggoota kanaaf hojii uumuu ta'a karaa biraatiin gama biraatiin fedhiin isaanii haala itti baasan uumuu fi karaa biraatiin waan isaan keessa jiru. Aartii jechuun guddina biyyaatiif illee lafee dugdaati. Kanaaf yoo guddinni jiraates yoo rakkoon jiraates yoo wantoota garaagaraa qunnaman hunda aartiidhaan gaafa ibsitu wantoota guyyaa 2-3 waggaa tokkollee fudhachuu danda'an aartiidhaan daqiiqa 2 keessatti daqiiqa 5 keessatti uummata bira akka ga'u godhuun ni danda'ama. Kanaaf ijoolleen tun dhuftee akka baafattu waan keessa jiru akka baafatan haalli mijaawaan uumamee intarteementii tokko dhaabee ijoolleen tun haala ittiin waan isaan keessa jiru baafatanii waan isaan keessa jiruun fayyadamoollee akka ta'uu danda'an hanga danda'e waldaa artistoota Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa jirtu waliin hojjechuudhaaf qophii godhaan jira. Akkuma garaan namaa ilmi namaa yoo nyaata nyaanne beelaawutti sammuun namaatis yoo beekumsa madaalawaa argachuu baatte beekumsaaf ni dheebotti beekumsaaf ni beeloyti. Abrahaam Tasammaatis beelaa fi dheebuu sammuu jalaa hawaasa baasuu irratti shoora olaanaa taphachaati jira. Abrahaam Tasammaa gara fuulduraattis kitaabota baay'ee maxxansuudhaaf abdii nama qabudha. Yeroo ammaan tanaatti illee kitaabota afaan Oromoo 25 olitti shalagaman barreesseetii harkaa qaba. Kanas maxxansuudhaaf tattaaffii irratti argama. Egaa nutis Abrahaam Tasammaatiin gama dhumaa irratti dhaamsa yoo qabaattee jennee carraa laanneefi. Dhugaadha. Amma uummata Oromoo bal'aa jiru biratti dhaamsiin ani dhugaan dhaamuu barbaadu dhuguma uummanni Oromoo bal'aadha. Hawaasa guurtee fixuu hin dandeenyedha uummanni Oromoo. Kanaaf aartii Oromoo guddisuun salphaa miti jechuun wareegama barbaada. Yoo dandeessi guddisuun amma fakkeenyaaf gara biraa barbaaduu miti. Wantoota Oromoo inni guddaan wantoota Oromootti fayyadamuu danda'u irra jira. Namoonni biraalleen akka fayyadaman taasisu, fayyadamnee akka fayyadaman taasisu. Midhaan isaanii isaanirraa binnee haala itti fayyadamuu dandeenyu, haala mijeessu, wantoota isaan oomishan sirbaas haa ta'u, walaloos haa ta'u, kitaaba garagaraas haa ta'u yeroo arkan qarshii 50 yoo guddate qarshii 100 kitaaba tokko bituun. Kanaaf qarshiin 100 yeroo ammaan tanaatti waan takka si deemsisuu hin danda'u. Gar tokko si oofuu hin danda'u. Kitaaba tokko yoo bitte yoo ifii dubbisuu baate dhaloota isaatiif ta'a. Edaa warri kiyyaa kanaa jedhee dhalootuma isaarraa warruma isaarraa ilmaan isaanii akka baratan akka taasisaniif dhaamuu barbaada. Galatooma. Yeroo waa'ee og-barruu kaafnu namootan baay'ee waliin kaasuun ni danda'ama. Keessattuu dargaggoonni yeroo ammaan tanaa ogummaa barreessuu irratti hirmaatan baay'een jiraatanis isaan keessaa Abrahaam Tasammaa isa tokkodha. Abrahaam Tasammaa gara fuulduraattis akka jabaatee barreessu, akka jabaatee hawaasa isaa barsiisuu fi hawaasa isaa beelaa fi dheebuu sammuu jalaa baasu abdii guddaa qabaachaadha. Asuma irratti waliif galchina. Hanga ammaan tanaatti isin faana kan ture ana Muraad Mahammadiin ture. Torbaan sagantaa fakkaattuu biraatiin hamma wal arginutti warra torbaaniin haa godhu horaa bula. Amate, hatolumo, shiarako aitangula.
amate atolumo shuyarako aitangula haftu atunya nura fayage nene nwakeno askotu yuman bulla la forma turule namtu obsani ojiratani gandi duni yuman dabra rakatani mano fitoya kamachubiya ormara haftu atunya nura fayage nene nwakeno askotu yuman bulla la forma turule namtu obsani ojiratani gandi duni yuman dabra rakatani mano fitoya kamachubiya ormara odu kendaga uwanke sajarto odu kendaga uwanke sajarto ya donna ijepte maf nadofto odu kendaga uwanke sajarto odu kendaga uwanke sajarto ya donna ijepte maf nadofto kuja kuja hendo kapta kuja kuja la formatini kuja kuja otaga kuja kuja hanjubatini kuja kuja hendo kapta kuja kuja la formatini kuja kuja otaga kuja kuja hanjubatini yoga 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 esaga yadash esaga yashlamit biya yegato esaga yadash esaga yashlamit biya yegato amate atolumo shuyarako aitangula amate atolumo shuyarako aitangula esaga yadash esaga yashlamit biya yegato esaga yadash esaga yashlamit biya yegato amate atolumo shuyarako aitangula amate atolumo shuyarako aitangula of miteo manan tolchin gamatu kan gargu feda umri ke dibani fiti jirata lesi arga yadam tu firradisi injadini makabega disani sunif sinjipu shumatu al marajana of miteo manan tolchin gamatu kan gargu feda umri ke dibani fiti jirata lesi arga yadam tu firradisi injadini makabega disani sunif sinjipu shumatu al marajana jiruna tadofte wanta modabe jiruna tadofte wanta modabe ba ayato kanke yadabe jiruna tadofte wanta modabe jiruna tadofte wanta modabe ba ayato kanke yadabe hingadida asinda do hingadida dem taina fini hingadida nafki fite hingadida ya toketne hingadida asinda do hingadida dem taina fini hingadida nafki fite hingadida ya toketne hingadida asinda do